Ashama harka fuudhee akkam nagaa jirtu hordoftoonni keenya hundi keessanuu aan abdiidha asiin maqee jira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan ijoollee Oromoo hundi keessanuu nagaa qabdan. Nagaa taata. Baga nagaa nu eegdanii dhufnee jirra har'a isinirraa bannee jira namoonni hedduun keessaan nu barreessaa turtan. Miseenjeraanis namni hedduun na barreessitee jirtan. Abdii maa baddanii guyyaa maaliif nu dalaynee jettanii jirtanii. Nuti immoo eengadda prank tokko dalaynee prank sana irratti namni hedduun yaada garagaraa nu kennitanii jirtanii. Achumaan bannee har'a immoo kanuma isin dabarsinee boroo waan biraatiin isin dhufna jenneeti. Prank sana irratti namoonni hedduun yaada keessan nuuf kennitanii Abdii wanta akkanaa gaarii miti akkamitti akkana gootaa maali jettanii akkasuma immoo haaduu isiin qabattee dhufte sana irratti namni yaada kennanii jira. Haaduu sana akkamitti seetan isiin kishin keessaa waaf dalaguutti jirti. Shunkurtii maal cicciraati jirti. Isaaf hin qabanne dhugaa osoo waa dalagu jiru haasoo isa hoflee isaa dhageetini olsine isaaf qabaddeetii miti. Osoo dalagaa jirtu ani immoo akka isiin dhageettee garan dhuftu waan beekuuf sagalee kiyya ol kaasee koflee achi booda isiin haaduu san qabattee dhuftee akkanumaan qabattee dhufte harkatti maali jettee ilaaluudhaaf isiin yoo ilaaltu immoo ani jinjanaarra jira ifadhee jira achumaan dhaabbattee jechuudha. ብዙዎቻችሁ በአማርኛ አፋን አማራቲስ ድበቴ ጅራን ብዙዎቻችሁ እንዴት ቢላ ይዛ ትመጣለች ምናምን ብላችኋል። ቢላ ይዛ የመጣችው ኪችን ውስጥ እየሰራች ነበር። እኔ ደግሞ እሷ ድምጽ እንድሰማ ከፍ አድርጌ ንጤን ስለሳኩኝ ምንድነው ብላ ነው እንደዛ የመጣችው እንጂ አስባ አይደለም። እንደዛ አይነት ነገር እሷም ተናግራለች። ድራማው ላይም ብዙዎቻችሁ ኦሮሚኛ ስለማትሰሙ አልተረዳችሁ መሰለኝ እዛች ጋር ለዛ ነው። በሚቀጥለው ግን እኛም በአማርኛ የተለያየ ነገር ይዘናላችሁ እንቀርባለን። ለአሁኑ ግን ይቅርታን ጠይቃችኋለን። ምክንያቱም ተከታታዮቻችን በብዛት አፋን ኦሮሚኛ የሚሰሙ ናቸው። በዛ ምክንያት ነው አማርኛን ለማቅረብ እንትን ያለው። ግን አሁን ለወደፊት አማርኛ ተከታዮቻችን ሲበዙ በአማርኛ እንሰራለን ማለት ነው። ከኑማ አንገሲ ፎርዶቶኒ ኬኛው አፋን አማራት ከንዱበደፍ ሄዱን ኮመንት ጀለቲ አፋን አማራት ማለት ነው እንደለኔ yokaan ammoo walkeessa gootanii maaliif inaasoyne waan nuun jedhanii fi kanaaf akkasitti afaan amaraatiin isaaniif ibsa jechuudha. Amma wata prank sanarratti yaanni garagara namoonni garagara akkasuma tokko immoo ni beektanii walitti himtaniiti kan jettanis jirtan. Dhugaa dubbachuudhaaf wanti walitti himu tokko prankii walitti himameetiin hin bareedu. Prankii yoo walitti himame hin bareedu yinuma. Anas lanosos laanatti himee dalagee hoggunni akkas jedhaman ni hofla malee danda'u. Dhabeeytan akka hin dafee hoflu. Kanaaf prankii namni yaada akkasii bareessanii jirtan waan ta'eef kana isiniif deebisuu fedheeti. Garuu hedduun keessan yaada bareedaa nuuf kennitanii dhugaa hedduu sirriitti ilaaltanii jirtan akkasuma immoo laayik keessan baay'ee nu jajjabeessaati jira. Laayik keessan yeroo hundaa yookaan nu jajjabeessaa jira. Akka nuti hamilee horanne yeroo hunda daleen nu godhaati jira. Baay'ee isin galateeffannaa maal jettaan ijoollee kan nu jaalatan nu kabajan yaada garagaraa nuuf kennan kanaaf dhaamsa yookaan immoo wanti ati jettuun. Wanni nan jiruun namni hedduun abdii maaliif maggee akkana gootaa maggee abshee hedduu tokko obsa qabdaa jaalonni irra hedduun ni bita. Sanaanuun hin beeka hedduu takkan obsa qaba. Aanuun hin beeka. Hedduu takkan obsa qaba jechuun waan takka dura adda baafadhu malee waan hin gooneef jecha malee silaa akka dhalaa argeetiin abgeessan. Jettanii akkas jedhaa turanii bar komantii jalatti. Komantii jalatti akkas jechuu turanii. Namoonni tokko. Argeedhaa ablee sanii si jirti akkamitti akkas godhaa jedha. Ngodu walumaa galatti hundaa miti akka amma fakkeenyaaf hargee keessa akkana jedhama. Irree hedduun akkas hundi yaa'iin qabdu ni beektu. Namoota muraasa namoota miliyoona meeqaa keessaa namni 15 20 30 wanta akkas irratti argan hunduu akkas jedha. Akkasimi malee hundaa miti walumaa galatti san akka beektaniin fedha. Hundi tarafshaa hundinuu waanuma yaa'ii qabdu isinitti hin fakkaatin. Hedduu akkan obsa qaba dhuga. Namni obsan qabaanne aslan addunyaa kana irra jiraachuu hin danda'u. Keessaaf warri biyya Arabaa jirtan. Sirriidha. Kanuma wanti akka isiniif dalan jiru yoo feetan yoo jiraate koomantii jalatti nuuf barreessaa. Maaliifuu kanaan dura prank dalii dammanii prank jettanii anis ammoo itti qophaa'ee itti yaadii guyyaa muraasa booda prank sana dalee. Kanaan dura waan isin narra dalee isin ni beektan prank jalqaba isin dalee desan jechuudha. Achirrattis namoonni hedduun abdii hedduu garaa nu nyaattee miskiin naan jettanii dhugaa anis garaa of nyaadhe anummaanuu deebi'ee yoo laalu anummaanuu akka ani ta'e dhugaa jedha bara hedduu garaa of nyaadhe anummaanuu jechuudha. Hundaafuu galatoomaa hedduu isin galateeffanna baay'ee isin jaalanna. Akkasuma YouTube haaraya banee jira Abdii Muktaar Tube kan jedhu dawaa irratti kanaan dura barsiisaa ture dawaa achirra jalqabeeti jira amma namoonni subscribe godhi subscribe nuuf godhaa kunoo link isaa commenti jalatti jalqaba isiniif kaaya akkasuma immoo iddoo description box jalatti isiniif kaaya
achirraa ilaalaatti subscribe godhaa amma dawaa lamaan tokko achirra maxxansee jira wanti silaa isin fayyadamuu dandeessan akkasuma dawaa rifeensa dheeressuu wanta garagaraa amma booda isiniif maxxansa jedheetiin jira achirratti kanaafuu Abdii Muktaar Tube jedhee maqaa kiyya ka duraaniitiin YouTube haaraa banee jechuudha achi seenaatiin subscribe nuuf godhaa kana booda wanta dalagu hundaayyuu achirratti nu hordofaa waan asirratti ammoo challenge garagaraa isiniif qopheessinee jirra ammas akkasuma ammoo prankiin isinaaf wal dagachiisnee itti yaadnee prankii godhuun waan hin oolle challenge garuu challenge garagaraa wanta garagaraa qopheessuu of duratti ammoo diraamaa garagaraas ni dalayna of duratti yaada akkasii ni qabna amma garuu challenge fi wanta usla wal bobbohaarsinuun wanta garagaraa qabannee dhufaa jirra akkasuma namoonni haaraa dhuftanii subscribe nu godhaa jirtan hedduudha galatoomaa hedduu isin galateeffannaa subscribe keessan 80 deemam subscribe nu gootan kanuu kanatti akka 100 seennu abdii qabna guutumaan guututti abdii qabna 100 kanuu kanatti ni seena jenneeti yaana nutis gaafa 100 guunnee badhaasa YouTube nuuf kennu san kan akkanatti wantiidhaan dalagame YouTube jedhu san isa fudhannee bal'inaan dhufnee wal galateeffannaa achirratti jechuudha gaafa badhaasa san fudhannee 100 yoo guunne YouTube nu badhaasa nuuf kenna jechuudha kanaafuu ammas hedduu isin galateeffadha namoonni subscribe nuun godhin yoo jiraatan subscribe nuuf godhaa isinis share godhaatiin keessaanis waliif ergaa subscribe akka nuuf godhan hiriyoota keessan hin biraan nuuf ga'a baay'ee isin jaalanna hedduu isin jaalanna hundi keessan akka isin nu jaalatanitti nutis isin daran hedduu isin jaalanna galatoomaa isin jedhamee waan dhaamattuu jiraates dhaamat haase. Waan nan jechuun barbaadu hundaa ofitti waan taate anilleen akkasuma hedduu takkaan isin jaaladha warri na jaalattan hundi keessan isin jaaladha galatoomaa hedduu galatoomaa isinis akkuma isin jette namoonni jaalala qabdannuuf ibsaa jirtan nutis isin daran isinii ol hunda caala isin jaalanna baay'ee isin jaalanna akkasuma ijoolleen kabajaa nuuf qabdan baay'eedha dhugaa keessaan namoonni na bareessanii yaada keessan yaada garagaraa nuuf kennitan abdii waan akkanaa dalageettaniif akka yaada naaf bareessantu jiran waan sila challenge dalagamuu qabu abdii challenge akkanaa kana dalageettanii ka yaada naaf ergitanii jirtanii akkasuma ammoo waan prank akkanaa jaartii ta'e haadha manaatii prank akkanaa godhii jettanii osoo isin hin argin kan keessaan na bareessanii jirtanii prank hedduu na bareessanii jirtanii akkasuma shimee YouTube ni beeytanii innis prank keessaan isii godhuu danda'u prank wayii naaf bareessiti jira akkasumatti wanti isaanis akkasiin argan dhoyseeti jira seentee akkasiin ilaalle jechuudha messenger kiyyarra isiidhaafis ammoo beerii fa'a keessaan dubbisii waan isa gootu prank isarra dalagisiis kenninaa beerii FB kan keen qabu FB shidana kan naan natti ati ammoo FB ki magartu Abdusalaam za FB ya hono dubbisa beerin lakkoofsa ishii yookaan maali jennaan ani kennee fi FB si nagaafatte FB beerii ittiin himne anis maaliifu beerin prank siif kennaa keessaan waan abdii gootu jette anis ammoo san waan sodaadheef itti kennu feene maaliif beerii FB ya naafottu magartu Abdusalaam za naafottu 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 Isii qofaa miti namni biraanis jedhee jira magee keessaan lakkoofsa kee yookaan nu kenni keessaan si dubbisuu feenaa kan jedhan waan isarra daleedu sitti himna kan jedhan hedduu jiran kan wanti jalatti argeeti jira. Warri na dubbisuu fedhan FB'n kiyya magartuu Abdusalaam zaa na dubbisuu achirra na akkachuu ni dandeessu. Anaafis warri yaada naaf kennuu feetan akkasuma Abdii Muktaar jedha FB'n kiyya yoo beekin jechuudha achi nu dubbisaa naaf barreessaa. Ani maaliifoo idea hedduu isinirraa ni barbaada waan ta'eef achi anas achinatti morandisanii comment jalatti wanti himtan isin arguun isii waan hin oolleef comment keessan narratti beeku dandeessee jechuudha prank san kanaafuu keessaan namni naaf bareessan ammas hedduutu jirtanii anis ammoo wantoota garagaraatiin qopheesseetiin jira baay'ee tokko isin jaaladha daran isin jaaladha hundi keessan nagaa naaf ta'a yeroo itti aanutti prank yookaan ammoo challenge yookaan qophii biraatti hanga walitti deebinuuf hundi keessan nagaa naaf ta'a share godhaa YouTube keenya subscribe godhaa hanga ammaa kan subscribe gootan hedduu isin galateeffadha like kan godhaa jirtan hedduu na gammachiisaa jirtanii like keessan hamilee nuuf ta'ee jira baay'ee isin galateeffannaa nagaa nuuf ta'a baay'ee hunda caala isin jaalanna ciao